Hacaaluu Hundeessaa haala kanaan ta'e. Bakka biraatti ajjeesanii konkolaataa keessatti ajjeefame jedhanii karaa micayyoo ergamtuu isaanii. Wareegama Hacaaluu keessatti aarsaan Laamroot Kamaal maali jettanii yaaddu? Nama itti hiixatee itti kaasee. Kun oduu gammachiisaadha uummata Oromootiif. Nama ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti ragaa balleessee argadhee jira jedhe Jawaar Mohaammed. Kunoo viidiyoo kana dhagee. Viidiyoon dhoksaa Hacaaluu argame jechuudhaan torban kana sooshaal miidiyaa hawaasaa garaagaraa irra oofaa jiru. Viidiyoo kanas qabadhee dhufee jira. Akkasumas waa'ee du'a yookiin wareegama Hacaaluutiin wal qabatee maatiin isaatii fi uummanni namoonni hedduu dhugaan isaa akka hin baane irra deddeebi'anii yeroo baay'ee dubbatu. Kanaan wal qabatee haati manaa isaatii fi obboleessi Hacaaluu icciitii jiru gadi baasanii dubbatanii jiru. Keessattuu obboleessi Hacaaluu mucayyoo guyyaa san isa wajjin turte intala isa wajjin turte wajjin wal qabsiisee icciitii guyyaa san ture dhugaa jiru hundaayyuu gadi baasee dubbatee jira. Viidiyoo kanneen qabadhee dhufee jira haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni maatiin ta'an subscribe godhuudhaan maatii ta'a hundi keessanuu like share godhaa gara viidiyootitti. Hacaaluun keenya eega dhabame booda waggaa tokkoof barandaa faranjiirraan qullaa deema obboleeyyan kiyya. Waggaa tokkoof qullaa. Abbaa fedheen na beeka. Gaafaan masgiidaan jira isiniin jee masgiida taa'usan. Dirree qullaan deema'an jijjiiramee mana kiyya hunda facaasee qullaa ba'e. Wallaahi hunoo as quba qabanii jechuudha. Ijoollee teenya tasii komandoo naqabee maraa taatee hakima galee jechuudha. Artistii yookiin weellisaan Kadir Martuu naannoo waggaa tokko haala ulfaataa san keessa seenuu isaa afaanuma isaatiin akkanatti ragaa bahee dubbatee jira. Isa qofaa miti namoonni hedduu miila isaanii harka isaanii waan hedduu dhabanii akkasumas namoonni lubbuu dhaban hedduutu jiru. Guyyaa wareegama yookiin du'a artistii Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabate akkasumas guutuu uummata Oromootittu miidhame. Jiraas, du'aas, ajjeesaas, ajjeesisaas, dhugaas, sobas, beekaas, wallaalaas guyyaa haceen dhiira akka isaatiin osoo hin taane yartuu fi gantuu bakka biraatti ajjeesanii konkolaataa keessatti ajjeefame jedhanii karaa micayyoo ergamtuu isaanii diraamaan irratti hojjetan hunda akka namaatti osoo hin taane akka arjummaa isaatti baannee jiraannu kan nu godhee uumaan uumamaa dhugaa hin dabsinee waaqayyoo haadha isaa wajjiniin haa galatoomu jedha. Haati manaa isaas waggaa waggaadhaan dhugaan Hacaaluu hin baane jechuudhaan akkanatti dubbatti. Isii qofaa miti namoonni hedduu uummanni Oromoo dhugaan Hacaaluu hin baane hin dhokateera jechuudhaan dubbata. Kun oduu gammachiisaadha uummata Oromootiif. Nama ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti ragaa balleessee argadhee jira jedhe Jawaar Mohaammed. Kunoo viidiyoo kana dhageeffadhaa barreeffama inni dheeraa barreesse an sagaletti isinii deebise gurra isin buusaa jira jechuudha. Namni kun ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa keessaa harka qaba jechuudha. Namni ragaa balleesse kun hundi keessanuu dhagaya. Ashannaa fi gaafa ajjeechaa Hacaaluu irratti qorannoon geggeessinu gaafa tokko gadi ba'a. Ammaaf shoora gurbaan ashannaafiin kun taphate qofan isiniif hima. Galgaluma sana akkuma ajjeefamuu Hacaaluu himameen tarkaanfiin ragaa balleessuu eegale. Kunis iddoo reeffi isaa konkolaataa keessatti argamerraa hanga hospitaalaatti ragaa balleessuu fi olola sobaa raabsuu dabalataa ture. Halkan sana hospitaalatti qorannoon reeffaa sirnaan akka hin geggeeffamne uggurameera. Ganama ammoo awwaalli Finfinneetti akka hin raawwatamne reeffi humnaan dargaggootaan fudhatame jedhamee gara Ambootti qajeele. Shira ragaa balleessuu qorannoo reeffa gufachiisuu fi reeffa hospitaalaa baasuu kana warra raawwachaa turan keessaa tokko gurbaa ashannaa fi kana kanneen biroo ammoo Balaayina Aqinaaw lammii fi warreen biroo ammaaf maqaa dha'uu hin barbaannedha. Akkasumas obboleessi Hacaaluu intala mucayyoo guyyaa san isa wajjin turte wajjin wal qabsiisuudhaan icciitii jiru icciitii guyyaa san ture hundaayyuu baasee dubbatee jira. Wareegama Hacaaluu keessatti aarsaan Laamroot Kamaal maali jettanii yaaddu? Nama itti hiixatee itti kaasee yookiin qorichatti kennee qorichaan wallaalchise. Gaafa Hacaaluu namni beeku yoo jiraate ishee guyyaa ajjeefamu sana ana bukkeedhaan ka'ee ba'e. Gaafa Rabbi dhugaa isaa mul'isu tishartiin inni uffatee dhiignis hin tuqne hin urannes
Urasin qabu. Tishartiin hin uramnes dhiignis hin tuqne. Tishartiin irraa baheetu balbala konkolaataa karaa bukkee karaa diraayivariin taa'u. Teessoo diraayivariin taa'u karaa bukkee balbala keessatti gadi rooqame. Telefoona lama fayyadamu qafoo. Obboleessi isaa akkanatti icciitii jiru waan hundaayyuu guyyaa san akka isa wajjin ture isa bira akka waamtee isiin waan akkanaa keessa isa galchite icciitii hundaayyuu maaliif akka akkas goote waan hundaayyuu akka isiin beektu akkanatti ifa baasuudhaan dubbatee jira kun dhugaa jiru maaliif hojjettani namni yeroo san nama wajjin ture isa wajjin ture isii waan ta'eef waan guyyaa san irra gahe hundaayyuu ni beekti viidiyoo kanaan wal qabatee torbaan kanas sooshaal miidiyaa hawaasaa kana gubbaa irra kan deemaa jiru. So Haacaaluu Hundeessaa haala kanaan ta'e lalaantu sheeyxaana haala kanaan ta'e asii fuudhee namaa geessuuti waqtii wallaala. Amma geessitee ulaalama geessitee fi risaalaa barreessaa jirti duraanii giseen risaalaa hara risaalaa siyaasee hidhoositi irratti dawalan gisee bika san dhayte asitti gara kalaas haala mijiisite ol seene mujirimin. Viidiyoon kun namoota hedduu haasofsiisaa jira torbaan kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana gubbatti namoota hedduu haasofsiisee jira keessattuu isiidhaan walitti fiduudhaan diraamaa akkanaa irratti hojjette jirti nama viidiyoo san baasuu sodaatee dhoksee irraa kutaa gadhiisaaru yookiin maxxansaarutu jira jechuudhaan namoonni hedduu waa'ee viidiyoo kanaa irraa dubbataa jiru. Viidiyoon kun yoo ilaaltanii jettan viidiyoo Haacaaluutii fi viidiyoo isii fakkaata. Haa ta'uutii mee isin maal hubattan viidiyoo kanarraa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni maatii hin ta'inis maatii ta'a hundi keessanuu laayik sheer godhaa. Dhumarratti sirba isaa isin affeeruudhaan xumuraa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin wal agarraa hangasitti turtii gaarii. Sabdee diiban tokkicha baawwatoo walirraa nuti ban foon tokko naafatoo wawwummaan haliimaa karaa foddaa baatu otoo aceen jiru ormaaf soddaan kaatu eebanuuf maqsadhaa korabiidhaan sadii ansi fudheen hin qalaa honna wajjin badee deessee taati magarii tumbiyyee dirree wal hariisu fardeen ni maariyyee keessa qaxxaamurree dalansaan darbina kamisetti buune sidaamee sirbina sidaamee sirbina sidaamee sirbina sidaamee sirbina.